Jirtu harka fuunee nageenyi badhaadhaa. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Kun Oromoo ICTdha. Oromoo ICT'n yeroo ammaa qophii garaagaraa xumuree isiniif dhufaa jira. Isinoo akkamitti simattu? Oromoo ICT waa hedduu harkaa qaba. Amma jalqabnee barnoota viidiyoodhaan barnoota gaggabaabaa isinii dhiyeessuu eegallaa. Fakkeenyaaf yoo fudhannee barnoonni nuti isinii dhiyeessuu deemnu gara miidiyaa garaagaraatiin barnoota keenya hawaasa keenya teekinooloojiidhaan walitti fiduudhaaf qophii garaagaraa hojjechaa jirra. Appilikeeshinii garaagaraa hojjechaa jirra. Barnoota viidiyoodhaa barnoota gaggabaabaa feesbuukii keenyaan gadhiifna. Akkasuma immoo hin beekamu yeroo gabaabaa keessatti miidiyaa isin jaallattan gara TVtiin illee isin dhufuu dandeenya waan ta'eef har'a qophii tokko irratti hojii manee tokko isinii kennuu barbaada. Hojii maneen kun hojii manee isinii kennuu barbaadnu hundi keessanuu teekinooloojii wajjin akka wal bartaniif yeroo hundaayyuu qophii xumurree hojii keenya ni hojjenna. Isin immoo qophii kana gochuudhaaf amma har'a hojii manee tokko qofa isinii kenna. Hojii maneen kun barnoota kana hawaasni keenya hunda bira akka ga'uu fi feesbuukiin keenya yookiin peejiin keenya hordoftoota hedduu akka qabaatu gochuu qabna. Dursinee nama hedduu bira gahuu waan qabnuuf barnoonni gaggabaabaa yeroo kana nuti kennuu deemnu karaa kallattii hedduun dhufaa waan jiruuf amma barnoota kana jalqabuu keenyaan duratti har'a hojii manee ani isinii kennu jira. Hojii manee ani isinii kennu kun kenoo amma akka argitan kana asitti invite friend yookiin immoo hiriyoota keessa affeeru feesbuukii kanatti nama 5 nu affeerame hiriyoota keessan nama 5 invite friend ka jedhu kana nama 5 nu affeertaniiti hiriyoota keessa irraa namni 5 kenoo asii select gootu. Haala kanaan asiin select goone namoota hanga barbaannuutitti erguu dandeenya. Kenoo nama fakkeenyaaf gabaabinnumaan yoo xiqqaate nama 10 ergeera. Namni 10 kana keessaa namni hiriyaa feesbuukii kana like godhe wanta nu hojjennu waan arguuf barnoota asirra gadhiifamu barata jechuudha. Oromoo ICT'n qophii akkanaa irra waan jiruu fi qophii kana hawaasa keenya biraan geenye hawaasni keenya barnoota Oromoo ICT irra gadhiifamu argachuu akka qabu waan ta'eef hundi keenyaayyuu mee har'a nama 5 nu affeera. Oromoo ICT'n dhufaa jira. Baga gammadda isiniin jechuu barbaadna. Viidiyoo gaggabaabaa moobaayila keessa akkamitti fayyadamtu wantoota appilikeeshinii barbaachisu akkamitti fayyadamtu ka jedhuuf qophii xumurree jirra. Oromoo ICT'tti hiriyoota keessa affeera. Galata qabdu bakka jirtanitti isin jaalannaa naganuu ta'a galatoomaa sheer godha.